Ashama kabajamtoota fi jaallatamtoota keenyaa oduutti haa qabanneesniif dhiyaanneeti jirra. Caamsaa 23 bara 2022 hongeen horsiisee bultoonni aanaa Fantaallee garmalee hubuun ibsame. Godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleetti hongee bonaa mudateen beeyladoonnii fi horsiisee bultoonni aanichaa gadadoo hamaaf saaxilamaa jiraachuu dhagahame. Gama biraatiin weerarri lafaa bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa aanichatti baname faala hin arganne jedhu jiraattoonni. Dhabamuu roobaatiin hongee fi gogiinsa cimaa mudateen horsiisee bultoonni aanaa Fantaallee rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraachuu himataa jiru. Gabaasa akka itti aanutti Abdiisaa Qindeessaa. Horsiisee bultoonni aanaa Fantaallee hawaasni Karrayyuu fi ituu wayita amma gogiinsa cimaa aanicha mudateen horii ofii waan dheechifatan dhaban rakkataa jiraachuu himanii jiru. Jireenya horsiisee bulaa horii isaanii tikfatan irratti hundaa'uun wanta ta'eef beeyladoota isaanii oolfachuuf gara naannawaa warshaa sukkaraa mataarratti godaananii jiraachuu odeeffannee jirra. Gabaasa kattaanitti naatoo Qindeessaa. Baala shankooraa maallaqaan bitanii lubbuu beeyladootaa ittiin eeggataa jiraachuu jiraattoonni himanii jiru. Horiin keessan shankooraa balleessaa jiran jechuun humnoonni poolisii federaalaa beeyladoota qabanii maallaqa guddaa gaafataa jiraachuu jiraattoonni dubbataniiru. Poolisiin federaalaa paatrooliidhaan daangaa lafa shankooraa irraa naanna'uudhaan beeyladoota loonii fi re'ee horsiisee bultoota gara mooraatti galchuudhaan abbootii horii maallaqa adabbii birrii 10,000 lakkaa'amu gaafachuudhaan deddeebisaa fi jiraachuu dubbatan. Akka fakkeenyaatti kan kaafame horii gaafa tokkoof birrii 500 kan gaafatu yoo ta'u re'ee takkaaf ammoo birrii 100 horsiisee bultoota irraa fudhataa jiraachuun maddeen keenya himanii jiru. Guyyatti horiin horsiisee bultoota karaa 10 ol humnoota poolisootaatiin mooraa qophaa'etti yoo ugguramu beeyladoota kan cufuu hiiksisuuf birrii 80,000 ol gaafatamaa jiraachuudhaan jiraattoonni kan iyyatanii jiru. Horsiisee bultoonni beeyladoota kan kafalanii yoo baafatanii nagaan hammaatu kan hin kennamneef ta'uu ibsuun marsaa 2 ol maallaqa kafaluu yeroo isaanii saaxilamanii jiraachuun addeeffameera. Horsiisee bultoonni aanichaa gara shankooraatti kan baqatan filannoon biraa dhabamtee kan jedhan jiraattoonni bonni hammaachuun beeyladoonni harkatti kukkufanii waan jiraniif qaamni dhimmi isa ilaallatu deeggarsa akka isaaniif taasisuu gaafataniiru. Lafti aanaa Fantaallee gama bahaa paarkii Awaashiin gama kibbaan warshaa sukkaraa Mataaraa fi Amooshii kuduraa Nurraa Heera jedhamuutiin yoo saamamu gama lixaa aanichaatiin weerara bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraan cirantee dhumuu jiraattoonni himanii jiru. Egaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya oduun qabannee har'asnaaf dhiyaanne kana fakkaataa mootii biraa qabannee walitti himutti nagaatti nuuf tura.